Icciitiin milkaa'uu dhala namaa wantoota shan irratti hundaa'a. Yoo yaa nagaa fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha egaa warri mana kanaaf haraatatan akkuma gizee kan jedhu subscribe gochuun akkanuma like gochuun yoo viidiyoon keenya isin tole immoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'aa wantoota ilma namaatiif barbaachisan yookaan icciitii milkaa'umsa ilma namaatiif ta'an wantoota shan irratti hundaa'ee isiniif qabadee dhufee jira. Marree egaa amma viidiyoo keenya dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf inni dhuma asirratti faayidaa guddaa qaba. Milkaa'uun dhala namaa maal irratti hundaa'a kan isiniif jedhu isinii qabadee dhufee jira. Amma dhumaatti na wajjiniin turaa isiniin jechuun jaalladha. Beeksisa booda walitti deebina. Namni tokko milkaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Tokkoffaarratti ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Egaa jireenya jiraattu keessatti yookaan haala kam keessattuu milkaa'uudhaaf namni tokko hojjetee milkaa'uudhaaf deemee milkaa'uudhaaf wanta garaagaraa hojjetee milkaa'uu kan danda'u deemee milkaa'uu kan danda'u yoo ofitti amanamummaa qabaatedha jechuudha. Tokkoffaarratti ofitti amanamummaa qabaachuudha jechuudha. Ofitti amanamummaa qabda taanaanii wanta kam hojjechuudhaaf wanti si daangessu tokkoyyuu hin jiru. Akkasumallee deemtee galma ga'uudhaaf wanti si daangessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni keenya fakkeenyaaf sa'aatii ammaa kanatti yoo ilaalle wanta tokko hojjechuudhaaf karoorsu. Gaafa hojjechuudhaaf karoorsanii wanti suni wanta ulfaatu yoo ta'e akkasitti tilmaamanii wanta ulfaatu yoo ta'e sababii ofitti amanamummaa qabaachuu hin dandeenyeef wanta sun hin dhiisu. Yeroo sun immoo kaayyoo fi karoorfatan sun irraati duubatti isaan deebisuu danda'a jechuudha. Inni kuni wanta kamii ati ofitti amanamummaa qabaatta taanaanii nan hojjedha yoo jettee wanta ati hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa karaa deemiidhaaf ka'ee karaa deemii kanarratti tabbi wayii fuuldura isaa yoo jiraate tabba sun anoo danda'ee nan darba yoo jedhee yaada ta'e darbuu ni danda'a. Garuu immoo tabba kana fuulduratti ilaalee anoo tabba kana hin danda'u yoo jedhee yaada ta'e deebi'uu danda'a. Gaafa deebi'ee sunoo bakka kaayyoo isaa sunii hanqachuu danda'a. Sababii maaliitiif ofitti amanamummaa wanta hin qabneef jechuudha. Garuu immoo ofitti amanamummaa yoo qabaate namni sunii tabba sun darbee wantoota fuuldura isaa jiran hedduullee darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya ilmi namaa yookaan ilmi namaa tokko milkaa'uudhaaf inni guddaa inni gochuu qabu maalidha? Ofitti amanamummaa qabaachuudha jechuudha. Utubaa ilma namaa kan ta'e waan kam keessatti ofitti amanamummaadha jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa qabda taanaan wanti si daangessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Wanti si daangessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Inni lammaffaan namaaf kabaja laachuu yookaan namoota biraa wajjin jiraachuu. Kana gaafan jedhu namni tokko namaaf kabaja hin laatu yoo ta'e, maatii isaaf kabaja hin laatu yoo ta'e, hawaasa naannoof kabaja hin laatu yoo ta'e, ofiisaaf kabaja hin laatu yoo ta'e, milkaa'uu hin danda'u. Sababni isaayyuu dachee kanarratti fakkeenyaaf sa'aatii ammaa kana yoo ilaalle wanti kamiyyuu ati socho'uu kan dandeessu namaani. Qabeenya samma barbaadee qabaadhu. Birrii samma barbaadee qabaadhu. Qophaa kee waan tokko gochuu hin dandeessu. Yoo nama qabaatte kanatti hojjettee milkaa'uu dandeessu. Nama qabaachuuf immoo maal gochuu qabda? Nama kabajuu qabda. Maal jedha seetan Oromoon? Akaawwiin gita qabaa mulluun gameessa qabaa jedha. Kana gaafan isiniin jedhu nama xiqqaas kabajuu qabda. Guddaas kabajuu qabda. Amma fakkeenyaaf daldalaa tokko afran. Daldalaan suuqii qabu tokko suuqii sun keessa dhaabatee haadiyyeessaa tokko yoo dhuftee haadhayyeessaa sun ari'ee isa sooressa tokkotti yoo gurgurata ta'e mucaa xiqqaan tokko yoo dhufee mucaa xiqqaa tokko ari'ee isa guddaa tokkotti gurgurata yoo ta'e maal gochaa jira? Kassaraa jira. Isinii galee kassaraa jira. Maaliif sababii nama kabajuu hin dandeenyeef guyyaa har'aa kana akkas godheera yoo ta'e isa sooressa sun
bichaatti gurgurate yoo ta'e akkasuma isa hiyyeessa sun ari'e yoo ta'e isa guddaatti gurgurate isa xiqqaa sun ari'a yoo ta'e boru ishiin hiyyeettiin sunis dhaquu hin dandeessu mucaan xiqqaan har'a ari'ame sunis dhaquu hin danda'u. Sababni isaayyuu kabajni hin jiru waan ta'eef. Kanaaf ilma namaa yeroo kamiyyuu taanaan icciitiin milkaa'uu kee inni guddaan maalidha? Nama kabajuu fi nama waliin jiraachuudha. Nama yoo kabajjee nama waliin yoo jiraatte milkaa'uu nan dandeessa. Wanti kamiyyuu taanaan dachee kanarratti wanti kamuu namaan malee hin bareedu, namaan malees hin danda'amu. Akkuma sila isiniin jedhee fakkeenyaaf amma nama sooressa tokko yoo fudhanne birriin akka fedhetti mana isaa guutee jira yoo ta'e nama faana jaalalaan qabu yoo ta'e nama faana nagaan qabu yoo ta'e birriin sun namni sun dhukkubsatee ciise yoo ta'e birriin sun ka'e namicha sun astaamamuu. Inni sadaffaa haala ulfaataa keessa taa'ee ilaalcha gaarii qabaachuu qaba. Kana gaafan isiniin jedhu namni tokko gaafa rakkatu namootatti aara. Akka waan namni isa miidheetti gaafa rakkatu. Namni tokkos namni gaafa isa jalaa du'e namatti aara. Akkamatti akka waan namni isa jalaa ajjeesetti. No, kun ilaalcha keenya. Kuni akka nuti milkoofne jireenya keenya irratti gufuu ta'a. Garuu nuti milkaa'uudhaan maal gochuu qabna? Ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Rakkina kam keessa yoo jiraanne, gammachuu keessa yoo jiraanne, gadda keessa yoo jiraanne, haala kam keessa yoo jiraanne ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Sababni isaayyuu har'i boru akka hin taane beeknee, boru immoo guyyaa akka hin taane itti aanu akka hin taane beeknee, waggaan baranaa kun waggaa dhufu akka hin taane beeknee maal gochuu qabna? Ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Xiqqaafis ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Guddaafis ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Karaa hundumaan maal gochuu qabna? Ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Ilaalcha gaarii qabna taanaan lafa dhukkubsannu teenye yookaan namni tokko siree gubbaa ciisa yoo ta'e bakka ciisu sun taa'ee ilaalcha gaarii qaba yoo ta'e fayyuu ni danda'a. Kanaaf ilaalcha gaarii qabaachuu qabna. Inni arfaffaa furmaata irratti xiyyeeffachuu qabna. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsatee ciisa yoo ta'e, anama fakkeenya dhukkubsadhee ciisa yoo ta'e, bakka ciisu sun taa'ee maal gochuun qaba? Furmaata irratti xiyyeeffachuun qaba malee bakka ciisu sun taa'ee maafan dhukkubsadhe, maafan kana ta'e jedhee aaduurra yoo akkas ta'e jireenya koo irratti gufuu guddaa qaba. Garuu immoo bakka sun taa'ee nan fayya, har'a miti, boruu koo nan fayya jedhee isa boruuf xiyyeeffannoo guddaan qaba yoo ta'e, karaa dhukkuba kana keessaa bahuuf furmaatan barbaada yoo ta'e, karaa rakkina kana keessaa bahuuf furmaatan barbaada yoo ta'e milkaa'uu nan danda'a. Garuu immoo rakkina sun keessa taa'een nama akkana na godhe jedhee namatti haaloo kuusa yoo ta'e, rakkina sun keessa taa'een badiinsa namaan eega yoo ta'e, kufaatii namaan eega yoo ta'e, kuni akka nuti milkoofne nu taasisa. Garuu ati rakkina keessa teessee furmaata isaa yoo barbaadda ta'e, rakkina keessa teessee karaa ittiin ce'umsaa barbaadda yoo ta'e, hinuma dabarta malee waan tokkollee ta'uu hin dandeessu. Kanaaf milkaa'uudhaaf icciitiin kun sirriitti nu barbaachisu jechuudha. Inni shanaffaaf inni dhuma nama gargaaruu qabna. Maal gochuuf? Jireenya keenya kanarratti dachee kana qofa osoo hin taane gaafa asiitii gara abbaa keenya adeemnus milkaa'uudhaaf maal gochuu qabna? Nama gargaaruu qabna. Namoonni tokko osoo qabanii kan nama gargaarre, osoo qabanii kan hiyyeessaa isaan bukkeetii beeloftu hedduutu jira. Sababii maaliitiif? Garaa isaaniitu gara jabummaa qaba. Garuu immoo guyyaa dhaba keenyaas,
guyyaa qabaachuu keenyaas yeroo hundumayyuu taanaan namaaf garaa laafummaa qabna yoo ta'e waan qabnurraa namaaf kennina yoo ta'e yeroo kamiyyuu taanaan all time yeroo kam taanaani namaa fi gaarii goona yoo ta'e nama gargaarra yoo ta'e wanti akka nuti milkoomne nu daangessu tokko hin jiru. Dachee kanarratti dhugaa isiniin jedha. Wanti ilma namaatti gufuu ta'e inni guddaan namni tokko akka milkoomne kan taasise maal akka ta'e beektanii garaa jabummaadha. Garaa jabummaa qabda taanaan yoomuu qabeenyas qabaadhu hamma feetes ta'e tasumaa milkaa'uu hin dandeessu. Qabeenyi keessuun suma qofaaf malee namoota biraa gargaaruu hin danda'u. Siifis yeroodhaaf. Kanaaf maal gochuu qabna? Inni guddaani nama gargaaru icciitii milkaa'insa keenya isa dhokataa isa guddaadha. Kanaafiyyuu namoota gargaaruun nurra jira.